السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو أعرف شيء ساسنيف كبرني رفني جرا أدو نهارنا تكبرني إسنيف رفنس أدو جمع شيء سادا. هندي كسانو يو ورماتي كيان تايماتي كيان ورماتي كيان تاتا لايك غوتشود أن أكنا مبايي برغو غود أسنين جدا عبد الشين كساني بغا جمع دني سنين جدا كيساتو إجولين جدو كنا واهي مجتي سود ربيع كيساتيسي رسولك عليه الصلاة والسلام الرب ساتر ترتي بايي دد أبدني أك إسين كبمتو فالكني قيا هجتا ترتن بغا gammaddan isiniin jedha intalli qabamtee harka poolisii seentee jirti jedha jiru garuu ammallee murtiin isii irratti murtaa'e maal akka ta'e hin beekamne jedhamaa jira qabamuun isii waan gaariidha shamarran baay'ee nama karaa tiiktookii irraan dhufanii rasuula keenya arrabsaa jiran baay'een isaanii jiru najaat beekamtuu taatee qofaaf eeyyuu qabamte malee ijoolleen maqaa pheenxee himataa pheenxeedha ofiin jedha pheenxee bakka hin buune qur'aana rasuula arrabsuudha waan adda addaa mucaa sabiyyi waggaa sagalii fuudhe waan arge kan jettu tokkos jirti tigisti moo mucaa maal jedhan tiiktookii kanarra isiin illee manuma arabaa jirti bakka isiin jirtu takkuma kana hordofsiisanii tarkaanfii irratti fudhachiisuun dirqama waan ta'eef najaatiin qofitti irratti xiyyeeffachuu tun ta'een najaata baga qabamte an kaleessa wanti hin jedhaa ture haddii an akka murtii mataa kootiitti otuu gorfamte yookiin yeroo lama saditti hin deebine waan beekamtu ta'eef itti duulame isiin kun immoo yookiin toobattee karaa rabbii deebuu dandeesse jedhu ustaazonni keessaan dhufanii namni rasuula rabbii arrabse murtiin isarratti fudhatamu waan akkanaa ta'anii waliin haasofne jechuudha. Anis amaneetaniin poostii sana kaasee rakkoo hin qabu khalaas waan amantiin kan koo dirqama godhee fudhadhaa jedhe nan fudhadhaa. Waan amantiin kan koo dhowwu nama dhowwamuudha malee an akka nama wallaalaa tokkotti an yookiin beekaadha ofiin jedhee osoo hin taane waa'ee amantii gadi fageessetu hin beekin waan qalbiin kan koo keessoon isaa rahmatummaa qabuufi yoo amantiin keenya rahmata namaaf godhee rakkoo qabaa kana booda akkasiin ittiin deebine ilmoon isiirraa dhalatu nama gaarii ta'uu danda'a jecha jedhu wayi kaaseen ture baay'een keessan mormii kaaftanii ustaazonni illee keessaan sheek Abdul Jabbaar baay'ee galatooma keessaan dhuftanii waliin haasofne poostii gootan jalatti illee waliin mari'annee wanti kun akkana jettanii ifanaa gootanii anis poostii sana kaaseen jira kabajamaa isiniin jedha wanti dubbachuu barbaadu biyya kam hoo jiraatu biyya Suudii Arabiyaa keessa waan jirtu qofittiif intala kana qofa qabsiisoo tun taane akkuma kaleessa isinitti hime laayivii irratti ijatti isinitti himaa ture sheekonni kan akka Alii Sufiyaan Ameerikaa keessa teessanii liivii qofittiidhaan binti Islaamiif binti maalii qofa of jala ooftanii iyyisiisaa ooltanu rasuula jaallanna shahidii taanaaf fidaaka abii wa ummi yaa rasuulallah jeseedhu sun abbaaf haadha ilmaan wamaalii jettanii lubbuun koo fidaa ta'u jedha doolaara mararfachuu waladda muslimumti Alii Sufiyaan qofaa miti wanti kan entini keessa jiru Naziir Hamzaa haa ta'u isteetiin ni jiru keessa muslimni kumaatamaan jira egaa erga rasuula rabbii irra lubbuu keessan caala rasuula jaallatan ta'e namicha kana kaleessa illee laayivii irra dhufee akkuma sanatti daratii sana dubbachuun tuffii isintuu hin sobdu dhugaa walitti himna hin sobdu isin yoo dhuguma rasuula lubbuu keessan irra jaallatan suudara entini keessa Ameerikaa isteetii isin jirtan keessa muslimni kumaatamni jira kan liivii irra iyyaa oolu jira tarkaanfii irratti fudhadhaa akkuma warri Suudi Arabiyaa keessaa yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii irratti fudhachiisanii seeratti dhiyeessan ajjeesuullee yoo dadhaban isinis warri Ameerikaa keessa jirtan namicha kana seeratti nu dhiyeessa akkuma najaat guyyaa lama keessatti guyyaa sadii keessatti hordoffii irratti godhameen seeratti dhiyeessite sobdanii hin fafakkeessinaa gabbahaatii waan godhamuu qabu godha isii waan biyya dimokiraasiin hin jirre jiraatteef qabamte inni kun biyya dimokiraasiin jiru waan barbaadde haasee muslimni hin jiru nu jechisiisa tuffatamuudhaaf deemna dhugaa walitti muun firooman kutubar kanaafu hundi keessan waan kana gadi fageenyaan naa hubadhaa laayivii irra gabbahanii rasuula jaalladha jechuun soba allaqe irra deddeebiin isinitti maan rasuula jaallachuun bar jaalalan ta'uu otuu maqaan isaanii arrabaan faca'uu jedhe raayyaa abbaa maccaa rasuula jaallachuun alayhi salaatu wassalaam bar jaalalan ta'uu biddeena faarsiteef namni beelan ba'uu jedhe sobaa kun dhugaan rasuula jaallannaa rasuula keenya tuqame jedha isa Ameerikaa keessaa dhiisaa isii Suudii qofa qabsiisuunis hin ta'u irratti hojjedhaa qabsiisaa nu argisiisaa isa nu immoo dubartiidha inni kun dhiira maali reeyaa namni wal caalaa moo maal jechuun isin namaa miti warra Ameerikaa keessa teessanii iyyitan kun eboo kanaafuyyuu jabaadha Abdusseen dhugaarra deemaan amantii kan koo baay'een jaalladha waan hin jaalladhuufin immoo waan amantiin kan koo rahmatummaa ajajuuf waahii haddii nama rasuula rabbii arrabse irratti fudhatamu waan hin beekneef kaleessa liivii irratti poostiin godhe irratti
komiina irratti ka'een poostii sana kaasen jira. Ani akka uumama kiyyaatti shamarran tokko hin dogongorti. Numatummoo waan nama dhibu. Kan koomintii jala deemee gaafate intala kana miira keessa galchee hiji anchi ሃይማኖት እስልምናን አትወኪም አንቺ እንደዚህ ነሽ ስምሽን ቀይሪ jedhe arrabsaa oolee ijoolluma keenya warra muslima ofiin jedhanudha. Miira keessa kan nama galchu dura ofii of qulqulleessuu qabna mana keenya of qulqulleessinee of xaarsinee amala gaariin nama arrabsu yoo dhiifne dhibbaan dhibbatti namni illee amantii keenya hin jaallata amantii keenya nuuf kabaja. Yoo ati obboleettii kee maqaa muslimaa baadhataa koomintii jalatti maal jedhaa xiqqeessitee arrabsitu gaafasi miira keessa galtee intini jettu wanta kanaa kun jaarraa kana keessatti baay'ee nama dabbara dhugaa dubbachuudhaaf. Naman arrabsinaa maqaa muslimaa baadhatanii eenyuun haa ta'u. Maqaa muslimaa baadhatanii nama arrabsuun hin ta'u. Ofiif immoo deebi'anii diinii koon jaalladha qamasii ciccitaan tiiktookii irraa dannasaa gaafa namni tokko intini alhamdulillah qabamteetti qofitti miti. Ofiis diinii kan kee jabeeffadhu waan rasuulli rabbii irratti nama ajajan waan sahaabonni waan dubartootni rasuula rabbii hojjetaa turan hojjedhaa. Dhugaadhaan diinii keessan jaallatta yoo ta'e waan akka asmaa ibnoo intinii sun hojjetaa turte. Asmaa binti Abubakir maal taate amantii isiitiif jettee Sumayyaa ibnu Ammaar maal taate? Sumayyaa haadha Ammaar maali asireerraa dubartii akka keetii tatumeerraa jedhe raayyaan. Dubartii akka keetii tatumeerraa. Yaa jara keenya maal fakkeessaa dhiisaa? Akiraatti barriyaa'iin kun baay'ee qixaatii isaa jabaadha waafa fakkeessuun irra keessa dibaan sobaniifa fakkeessanii hadha laayikii argachuudhaaf iyyuun ayitaqmem wallaahi ayitaqmem hin fakkeessinaa maalum fakkeessinaa dhugaa walitti hin fakkeessinaa hidabbiraan najaata qabamuu si gammadeeraan amma ergaa dubbiin dhuga ta'e maaf qabamti hin jenne sila san yoo gorfamte ajjeefamuurra yookiin haddiin jajjabaadha fudhatamuurra hin jedhe garuu namni rasuula keenya arrabsi alayhi salaatu wassalaam fidaaka abii wa ummi yaa rasuulallah tarkaanfii du'aati kabaja isaaniif qabamuuf du'uu qabdi jedhan ustaaz Abdul Jabbaar tonatti hime wanta kan an garuu kitaaba qaree fageesse eddee san hin geenye garuu kaleessan dhagaye waa'ee akkasiirra maaliif namni muslima ta'eedhaaf qaree fageesse bakka akkasiin gawan angaree achi ga'uu dhabullee diinii koo waan hin jaalladhuuf diiniin koo rahmatummaatti nama ajaja waan ta'eef rasuulli kiyya arrafamullee isaanillee zabana lubbuun jiranu gaafa xaa'ifitti yahudonni isaan reebdee dhiiksitee jettu malee kaan itti dhufee maal siif ajajamu waan barbaadan ajajedhu awwalitti siin maxxansaan tabbalamaanii jennaan lakkii dhumuu jiraan barbaadu jedhanii isa raayyaa abbaa macaa jedhes baay'ee tokko gaafa yaadadhu rasuula rahmataati isaan tarraffame isaan otoo jiraataniyyuu dhiifama godhanii fi dhiifama godhaadha kan hin jedhe galatooma sheer gochuudhaan gammachuu keessan ibsadhaa nagaan tura.